Arkafuuni maamila keen bakka mana ga'u waadaa Oromootti nagaan dhuftanii isiniin jenna. Maarree isin fedhan jedha qabduma guyyaa dhalootaa akkasumas sagantaa adda addaa qabdu. Sagantaa adda addaa qabaattan nuti isaa. Uffata aadaa keenya Finfinnee naannoo Muukiyaatti argama. Ibsi bilbilaa keenya waa 9 10 46 akkasumas waa 9 waa 44 sagantaawwan adda addaa yoo qabaattan nu dubbisaa. Biyya kamiyyuu yoo jiraattan akka jettanitti isiniin ga'uu waan dandeenyuuf nu dubbisaa isiniin jenna. Miidiyaalee hawaasaa kanneen biroo kanneen akka waatsaappii, telegiraamii fi kanneen biraatiin illee nu dubbisuu dandeenya. Hawwan uffataa mimmiidhaguu fi kanneen hundumaa ilaaluudhaaf viidiyoo kanaan gata muraatti daawwadha. Galatoomaa isiniin jedha.